baha Afrikaatti jiddugala faayinaansii islaamaa ta'uudhaaf jiddugala ummanni islaamaa kan baha Afrikaa barnoota irraa fudhatan fakkeenya irraa fudhatan godhuudhaaf kaayyeeffannee kan lafaa ka'e baankiin nama beellama nuu seenee wallaahi yoo wanni kun isinii milkaawe miliyoona 400 yoo wali qabdan 100 qabaa 100 caasan isinii kenneen baankii tana eegaltanii baankiin tun hafuuraa nama jee jira ni beeytanii maqaa isinii dha'uun barbaachisu isinuu sirri beeyta waan ta'eef alhamdulillah yeroo maqaa isinitti haa godhuun isinii jaa. Nutis akka hundeessitoota baankii Raamis kanatti baankii kana wajjin sirriitti hojjechaa jirra. Isinis uummanni keenya sirriitti baankii kana wajjin dhaabbatanii hojjechuu qabdan. Ani Saaraa Hassan Aadamiin jedhama. Horii hojii raawwachiistuu baankii Raamis boordii baankii Raamisii jechuudha. Hawaasni keenya ilaa irraa baankii isa fakkaatu, baankii isa gittu, baankii isaa yaattu, baankii isa kabaju, baankii eenyummaa isaa beektu, baankii bakka inni irraa ka'e bakka inni itti dhaabbatu beektu. hin akkan arra garuu baankiin isin fakkaatu baankiin teessan baankiin Raamis isin dhuftee jirti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Baankii kana sirriitti itti fayyadama. Qophii kanarratti yoo namni miliyoonni 10 hirmaate birruma kuma takka akkaawuntii bantanii yoo galchitan birrii biliyoona 10 galchitan baankiin kun sadarkaa baankii tokkoffaa dhaqee jira. Akkuma namni huccuu bitee turra haayyatee gurguru. Dibicha bitee irra haayyatee gurguru tanuma akkasiiti. Baankii Raamis guyyaa 29 Shawwaal Hararitti akka walii qabamtanii jechuun sinaaf irraa jamaa islaamaa. Qophii waamichaati guyyaa alhadaa April 27 Ebla 19 magaalaa Hararitti qophii waamichaa guddaatu jira. Guyyaan alhada fuuldura keenyaa Shawwaal 29 guyyaa baankii Raamis ani sinafu ati sinafin baankii Raamis nuti hundeessee nutu kunuunsaa isinillee deebitee nu kunuunsitu waan taateef baankiin tun abbaan nuhi numaan hundooytee numaan kunuunfamuu qabdi. Hundi keenyahu imalli keenya karaa daree biyyoodhaa iddoo seena qabeessa istaadiyooma Imaam Ahmad walgahiin achi haa taatu. Baankii Raamis baankii beekna. السلام عليكم مركلة دمانتين مركلة واحد يدينكم بشهرين إن رامس بانك مو بانك رامس ويهمت كم ده بانك ده جوا وين دلك كواصواي أساسا علماء ده جوا وين دلك إثيوبيا حتى ما بانك رامس أيه إدين ديارية برنامج وين أو إسبارشة ويسيجا لما ندتك كنا مقالة حرر إيه أجار كده ما واحد يدين كم بشهرين إن بيش قبل تدويل لاتن كده للديارية برنامج وين حصل لجو قبض دونه استعدمك إمام أحمد ساعات واحد يكون بيجان تهاي سديد أرورنيمو أما لا بس أرورنيمو لما أنتي واحد يكسر عصانينا إن هذا موجان برنامج كوين أيدين ديارسة رامس بانك بانكي خينيا بانكي رامس بشان ايدنتيتي خينيا